Ashama akkam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa har'a oduu waqtaawaa isiniif qabannee dhiyaanneerraa hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenyadha. Eertiraan dhaadannoo ulfaataa fi sodaachisaa ta'e garee juuntaa TPLF irratti dhaadachuun ishee dhagahame. Gareen shororkeessitoota TPLF Eertiraa yoo miila isaanii tuquuf yaadan waan TPLF jedhamu daaraa botoroon isaan godha jechuun pireezidaantii Isaayyaas Afeworqii dhaadatan. Shororkeessitoonni TPLF ergama guluftoota fudhatee raawwachiisuuf uummata Eertiraan mataa gadi cabsuuf balbala baargamaa qabachuuf qophii loltummaa cimaa akka gochaa jiru ni beekna kan jedhan yeroo ta'u magaalota daangaa irra jiran Maandafraa, Tsiroo fi Baadimmeetti eegdota daangaa Eertiraa waliin yeroo baay'ee qoccolloo yaadee rukutamee deebi'eera. Keessumattuu kallattii Maandafraatiin loltoota keenya irratti seera booji'amtoota idil addunyaa cabsuun yakka waraanaa raawwateera jedhaniiru. Nuti gochaa garee kashalabboota TPLF fi seexanummaa isaanii qabannee dhimma himannuufis dhimma hadheessinuufis hin qabnu. Garuu gareen shororkeessaa kun qophii isaa xumuree dachee Eertiraan ejjedha yoo jedhe hooggantoota garichaa yeroon itti haxoofnee hanga dhumaatti awwaallu fagoo miti jedhaniiru. Birmadummaa Eertiraa sarbuuf ergamtoonni yaalan hamma eegame ol deebii itti kennuuf uummata gurmaa'ee fi humna waraanaa cimaa qabdi jedhaniiru. Eertiraan karaa kamiinuu TPLF gochaa inni raawwatu kamiifuu gochaa araarama hin qabnee fi tarkaanfii cimaa irratti kan fudhatu ta'uu isaa jala muruun beeksisaniiru. Gochi shororkeessummaa Al-Shabaab magaalaa Finfinneetti raawwachuuf ture fashalaa'uu poolisiin beeksise. Duula waloo poolisiin federaalaa fi poolisiin magaalaa Finfinnee gaggeessaniin gochi garichaa fashalaa'uun ibsameera. Dhimmicha ilaalchisuun ibsa waloo kennaniin shanii dabalatee ergamtoonni garee shororkeessaa Abbaawot magaalichatti gochaa shororkeessummaa raawwachuuf socho'aa kan turan akkasumas gochaa malaammaltummaa fi gochaa seeraan alaa irratti bobba'uun kanneen shakkaman namoonni 340 to'annoo jala ooluun qorannoon irratti gaggeeffamaa jiraachuu koomishiniin poolisii federaalaa fi poolisii magaalaa Finfinneetti hooggantoonni qo'annoo yakkaa eeraniiru. Hordoftoota keenya hamma oduu wal fakkaatuun walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jechaa Kuyyuu Miidiyaa laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Horaa bulaa.